Akkam nagaa jirtu barnoonni ani irras ni qabadde dhiyaadhe daa'imman garaa ciibsuu yookaan Tummy Time for Babies kan jedhu irrattidha. Daa'imman garaan ciibsuu irratti barnoota maatiif ta'uun qabadhee jira. Gara barnoota kootti seenuun dura kanneen chaanalii kanaaf haaraa taatan ani maqaan kee Dr. Abarraa Olaaniin jedhama. Ispeeshaalistii fayyaa ijoolleef daa'immaniidha. Akkasumas immoo barreessaa kitaaba bu'uura fayyaa daa'immaniidha. Chaanalii kana subscribe gochuun waa'ee daa'immanii waan hedduu irraa baradhaan jedha. Gara barnoota kootti seena. Akka waliigalaatti akka hubachiisaatti tasa du'anii argamuu daa'immanii hir'isuuf daa'imman hanga walitti fufinsaan namni taa'ee hordofu akkasumas taa'ee haasofsiisu hin jirretti yeroo kamiyyuu hanga waggaa tokkotti garaan ciisuu hin qaban. Kana yeroo hedduu kaaseera. Hanga namni bira taa'ee haasofsiisu namni bira taa'ee continuously namni hordofu hanga hin jirretti daa'imman waggaa tokko gadi gonkuma garaan ciisuu hin qaban jechuudha. Akkasumallee cinaachaan ciisuu hin qaban. Haa ta'u malee darbee daa'imman garaan ciibsuun faayidaa hedduu qaba. Isaan keessaa kanneen gurguddoon daa'imman garaan ciibsuun faayidaa akkamii qaba yoo jennu, inni jalqabaa mataan daa'immanii kan gara boodaa akka diriiraa hin taane taasisa yookaan positional plagiocephaly jedhaman kun daa'imman yeroo hundaa dugdaan ciisu taanaan mataan isaanii gara booda filaatti ta'a, diriiraa ta'a jechuudha. Kanaafuu darbee daa'imman garaan ciibsuun wanti kun akka hin uumamne taasisa jechuudha. Faayidaan gara biraan foon isaanii kan naannoo mormaa kan qolee irra jiru akkasumas immoo kan irree isaanii akkasumas immoo kan dugda isaanii gara olii jiru akka jabaatu taasisa. Foon isaanii kan mormarra jiru kan qolee irra jiru irreen isaanii jabaanna daa'imman yeroo gabaabaa keessatti akkasiif achi gaggalagalan akka of danda'anii ta'an ta'u jechuudha. Kanaafuu akka isaan jajjabaatan taasisuuf daa'imman garaan ciibsuun barbaachisaadha jechuudha. Inni gara biraan daa'imman amma bulgaafatanii rakkisan daa'imman bulgaatiin rakkisu. Akkasumas immoo akka isaan deeffatan taasisa. Bulgaatiin akka irratu taasisa jechuudha. Daa'imman amma bulgaafatu taanaan garaan ciibsuun furmaata kanneen keessaa tokkodha jechuudha. Waa'ee daa'imman amma bulgaafatanii kana barnoota kanaan dura hojjedheen ture. Isa kana dudduuba deebisanii ilaaluu dandeessu. Haa ta'u malee kanneen akka daa'imman bulgaafanne ittiin taasisnu keessaa tokko daa'imman garaan ciibsuudha. Akkasumas yeroo garaan ciisan daa'imman hedduun hin sosocho'u. Waan hedduu sosocho'aniif dandeettii miiraa akkasumas immoo dandeettii sosochii qaamaa isaanii ni cimsatu jechuudha. Sosochii qaamaa taasisuun fayyummaa qaama isaaniif immoo baay'ee barbaachisaadha. Daa'imman sosochii qaamaa taasisan cardiovascular system onneen isaanii sirni dhiiga isaanii akkasumas immoo fayyummaa qaama isaaniif ulfaatina cimaa akka hin godhanneef ni barbaachisa jechuudha. Kanaaf yeroo garaadhaan ciisan baay'ee sosocho'u daa'imman. Kanaafuu fayyummaa qaama isaaniif barbaachisaadha jechuudha. Haa ta'u malee yeroo daa'imman garaan ciibsan wantoota maatiin yookaan wantoota nuti beekuu fi gochuu qabnu gurguddoon inni jalqabaa garaan ciibsinee gonkuma biraa deemuu hin qabnu. Akkasirra jennee garaan ciibsinee daa'ima waggaa tokko biraa gonkuma deemuu hin qabnu jechuudha. Deemuu qofatu hin taane taphachiisuu qabna. Dhalatee handhuurri erga citee yookaan erga irraa bu'ee booda eegaluu ni dandeenya garaan ciibsuu. Namoonni tokko hanga ji'a 3-4tti yoo garaan ciibsuun hin danda'amu jedhu. Haa ta'u malee dhalatee guyyaa 2-3 boodayyuu hin eeyyamama. Haa ta'u malee amma danda'ametti akka handhuurri isaanii hin madoofne erga isheen cittee buutee booda torban 1-2 booda garaan ciibsuu eegalsiisuun ni danda'ama jechuudha. Kanaafuu yoomii eegallee garaan ciibsudha kanneen jedhaniif torban 1-2 booda erga handhuurri isaanii irraa cittee buutee booda eegaluun ni danda'ama. Akkasumas yeroo jalqabaa al takkaatti daqiiqaa 2-3 qofaaf ciibsuudha. Guyyaa jalqabaa sa'aatii dheeraa ciibsuu hin qabnu jechuudha. Guyyaa jalqabaa daqiiqaa muraasa daqiiqaa 1-2 kan caalleef ciibsine sanaa booda guyyaatti si'a 3-4 ciibsuun ni danda'ama guyyaa tokko keessatti yeroo jalqabaa. Suuta turtii dabalaa deemuun jechuunis jalqaba daqiiqaa 1 daqiiqaa 3 kan ciibsine ta'e guyyaa itti aanu daqiiqaa 5 guyyaa itti aanu daqiiqaa 7-10 godhaa dabala. Naannoo ji'a 3 hanga daqiiqaa 30 garaan ciibsuu dandeenya jechuudha. Naannoo ji'a 3. Kanaafuu jalqaba daqiiqaa muraasaaf achiitii suuta dabala naannoo ji'a 3 hanga daqiiqaa 30 hanga sa'aatii tokko ciibsuu ni dandeenya. Kan kana goonu yeroo daayipparii jijjiirru akkasumas yeroo qaama isaanii dhiqnuu fi kan kana fakkaatu yeroo goonu osoo ta'e gaariidha. Fakkeenyaaf yeroo daayipparii jijjiirree booda yeroo suma xiqqoo garaan galgala gashinee fuuldura isaanii ciisnee yookaan dhaabannee haasofsiisuu
yeroo akkasii gaariidha. Akkasumas yeroo qaama isaanii dhiqnee booda. Yeroo garaan ciibsinu wantoota qalbii isaanii hawwatan gochuun taphachiisuun barbaachisaadha. Fuuldura isaanii macaawachaan adda addaa kan daa'imman ittiin taphatan adda addaa yoo jiraatan isaan fayyadamuun daa'imman akka attention isaanii gara sanatti akka yaadni isaanii gara sanatti tattamu taasisuun akka isaan sosocho'an taasisuuf fuuldura isaanii dhaabannee haasofsiisuu qabna jechuudha yeroo garaan ciibsinu biraa deemuu hin qabnu. Akkasumas dirqama sireerra qofa ta'uu hin qabu kan nuti daa'imman garaan ciibsinu. Akkaataa hedduu jira isaan keessaa muraasni inni kun daa'imni akkuma suura irratti argitan garaan ciisaa jira sireerra fuuldura haati taphachiisaa jirti jechuudha. Akka kanaatti hin danda'amu. Inni gara biraan immoo akka suura kana irratti argitanitti ofii teenyee sarbaa keenyarra asii achi ciibsuun akkasittis ni danda'ama jechuudha. Inni gara biroon miila keenyarra gara mataan miila garri mataa daa'imaa jiru xiqqoo kan isa gara biraarra xiqqoo ol qabne akka kanaattis ciibsuun ni danda'ama. Inni taanu akka kanaattidha. Daa'ima gara fuulduraatti garagalchine sarbaa keenya ciibsine fuuldura immoo attentionii daa'imaa kan hawwatu yaada daa'imaa qalbii daa'imaa kan hawwatu of ilaallees ta'uu danda'a wantoota adda addaa fuulduratti qabne akka isaan attentionii isaanii garas ta'u taasisuun gaariidha jechuudha. Akkasumas immoo ofirra ciibsuu ofii keenya ciibsine garaa laphee keenya yookaan garaa keenya irra ciibsuunis daa'imman garaan ciibsuu jechuudha. Kanaafuu akkaataa adda addaa jira jechuudha. Akkaataan daa'imman garaan ciibsan dirqama sireerra ta'uu hin qabu jechuudha. Waan dhaggeeffattaniif hedduu galatooma. Chaanalii kana sabiskiraayib godhaa. Hiriyoota keessan daa'imman qaban affeeraatii akka isaan irraa baratan taasisaa. Hedduu galatooma.